Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon ni amannaa. Ameen. Waaqayyootiin kan jaalattan, Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e Waaqa Abboolii keenyaa galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleettii Dibroo Maariyaam maqaan ishii, ergamoonni Waaqayyoo maqaan isaanii, toloonni Waaqayyoo maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Waaqayyoon ilmaan namaa uumuu isaatti ni gaabbee jedha. Jecha kana kan argannu seera uumamaa boqonnaa 6:5 kaasnee gaafa ilaallu, dachee kana irratti Waaqayyo erga ilmaan namootaa uume booda ni gaabbee jedha. Waaqayyoon waaqa gaabbu ta'eetu moo maaliif laata yaada kana kan inni dubbachuu danda'e? Waaqayyo hojii hojjetetti, wanta raawwatetti, wanta taasisetti waaqa gaabbu ta'ee osoo hin ta'in, hojii ilmaan namootaa ilaale, gochaa ilmaan namootaa ilaale, hammeenya, jal'eenya ilmaan namootaa irraati ka'eetu Waaqayyoon uumama kanatti gaabbe malee uumama harka isaatti gaabbuudhaaf miti. Akkasis ta'e namoonni dachee irratti yeroo baay'achaa deeman, dubartoonni, dhiironni dhalatanii fi ijoolleen Waaqayyoo, ijoolleen dubarootaa gaarii akka ta'an arge. Kan filan ofii isaaniiti, haadha warraawwan ofii isaaniitii fudhatan. Waaqayyoo hafuurri koo namarraa hanga bara baraatti hin jiraatu, inni foonidha, bara koo immoo waggaa 120 ta'a jedhee jedha. Ji'a sana Nifileem dachee irratti kan turan immoo sanaan booda ijoolleen Waaqayyoo, dubartoonni, ijoolleen isaanii ijoollee dhalanii fi dahanii fi jedha. Waaqayyoon jedha amma gaanni ka'umsi keenya isa kanadha. Waaqayyoon hammeenyi namaa dachee irratti akka inni baay'ate yommuu arge, fedhi isaas hawwiin isaas yeroo hundumaa siruma hamaa akka ta'e ilaalee jedha. Waaqayyoon dachee kana irratti ilma namaa uumuudhaaf laphee isaatiin gaddee gaabbees. Waaqayyoon kan isaan uume namoonni dachee irraa nan balleessa, namaa hanga beeladaatti, kan socho'u hanga samiitti, simbirroos kan ta'e kan isaan uume gaabbeera jedhe. Nohi garuu Waaqayyo fuulduratti simboo argateeraa jedha. Ilmi namaa jal'insa, hamaa yaaduu, hamaa hojjechuu, gaarii gochuu dhiisuu, hamaan gaarummaa itti caalee qajeelummaa dhiisee ilmi namaa hammeenya kan inni gochuu jammare eegale kakuu moofaa keessa bara Qaayil irraa kaaseetu. Qaayil obboleessa isaa Abeeliitiin dhagaatiin rukutee hinaaffaatiin ajjeese. Itti aanee immoo bara Nohi kan turan kun Waaqayyoon kan gaddisiisan.
waaqayyoon kan mufachiisan, qajeelummaa kan hin qabne, amantaa kan hin qabne, sodaa waaqayyoo kan hin qabne, kan galata hin qabne, kan amantaa hin qabne, kan hin soomne, kan hin saganne turan. Waaqayyoo kanan uume kana nan balleessa jedhee jedha. Bara Nohi kan turan nyaachuu, dhuguu, bashannanuu, yaada foonii malee warra yaada lubbuu, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee wangeelaa kan hin yaadne turanii jedha. Sanaan booda waaqayyoo biyya kana keessaa qulqulluu 530 jedhee nama tokko Nohin argate. Nohitiin qophaa'e, bidiruu yookiin immoo markaba qopheeffadhu, doonii qopheeffadhu, saba kana bineensa nama homaa hin jedhu nan balleessaa jedhe. Nohiif garuu kun sagalee labsii kan gaabbii ture. Sanaan booda Nohi qophaa'ee markaba isaa soqatee gosa beeladaa keessaa dhalaa kormaa taasisuudhaan maatii isaa waliin bidiruutti galee harkan 40 fi guyyaa 40 samiirraatii danfa lafarraatii bulluqa asoon roobsee uumama kana affeelee balleesse jedha. Maalirraa kan ka'e? Sagaagalarraa kan ka'e, humnaa ol nyaachuurraa kan ka'e, humnaa ol dhuguurraa kan ka'e, sirbuurraatiin kan ka'e, waaqa wallaaluurraatiin kan ka'e, quufa irraatiin kan ka'e waaqayyoon bara Nohi uumama hunduma maatii Nohii fi beelladoota isa faana gara bidiruutti seenan alan kan hafe hunda isaanii dachee kanarraati waaqayyoo uumee isaan balleesseera. Maaliif? Waaqayyoof waan ajajamuu hin dandeenyeef, waaqayyoof waan bitamuu hin dandeenyeef, waaqayyoon waan sodaachuu fi kabajuu hin dandeenyeef. Kanaan booda itti aanee waaqayyoon jara kana bifa kanaatiin sagaagala isaaniitiin, machii isaaniitiin, ejja isaaniitiin balleesseera. Inni lammaffaan seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 kaasnee immoo gaafa ilaallu waan amma addunyaa guutuutti dhageenyu gibra Sodoom, hojii Sodoomotaa warra hojjetan, inni dhiirri dhiira isa fuudhu, dhalaan dhalaa isa fuudhu, dhalaan walqunnamtii saalaa bineensa beellada waliin, inni dhiiraa beellada bineensa caakkaa shaakalsiisee fuudhuudhaan, xuraa'uudhaan, harfaa'uudhaan waaqayyoo ilmi namaa baay'adhaa babbaay'adhaa tokkoof lama dhiira tokkoof dhalaa tokko godhee kan inni uume sana gadhiisii kan ta'e walqunnamtii saala daangaa hin qabneetiin biyyi lafaa kun badaa jirti. Gibra Sodoom kan jedhamu gaa'ila saalaa walfakkii, hojii gaa'ila saalaa walfakkii jechuu dandeenya. Gibra Sodoom, gibra jechuun hojiidha, Sodoom jechuun hojii Sodoomotaati. Biyya keenya keessa amma Itoophiyaa keessattis namoonni baay'een shaakalanii miseensa ta'anii eenyummaa isaanii wallaalanii dhiirri dhalaa ta'e, dhalaan immoo dhiira taate, dhalaan beelada kormaatti, dhiirri beelada dhalaatti bineensa otoo hin hafin sanyiin Addaam kabajaatiin, gaa'illi Addaam kabajaatiin uume sun hafee
ilmi namaa bineensa, ilmi namaa beellada, ilmi namaa horii ta'e sammuun isaa kun bade, sammuun isaa kun buqqa'e, sammuun bineensaa beellada sammuu isaa keessa galee addunyaa raasaa ture. Bara Nohi akka jedhan malee bara Nohi Waaqayyoon bishaan badiinsaatiin balleesseera. Bara Looxitti gaafa dhufnu garuu Waaqayyoon warra uummata Sodoomii fi Gomoraa kana, warra dhiira faana ciisu kana, warra dubartii faana ciistu kana, warra dhiirri beelada saala dhaltu faana ciisu kun, warra dubartiin beelada saala kormaa faana ciistu kun akka badaniidhaaf yeroo lammaffaadhaaf Waaqayyo fedha isaatiin kan isa dhorku, kan isa daangessu, kan isa deebisuu danda'u hin jiru. Ni gaha jennaan Waaqayyo ni raawwata. Bara Nohi bishaan bulluqaatiin badaniiru. Bara Looxi immoo maaliin akka isaan badan ilaaluu dandeenya jechaadha. Kanaaf barnoota keenya kutaa lammaffaa keessatti gibira Sodoom jechuun maal jechuudha? Eessaati kan ka'e? Kakuu moofaa keessatti kun hin beekamaa? Kakuu haaraa keessatti immoo raawwiin gosa hojii gibira Sodoomotaa eessa irratti xumurama? Galmi isaa eessa? Ka'umsi isaa eessa? Yeroo darbe Ixaaliyaaniin biyyoota tokko Awurooppaa garaagaraa yeroo Waaqayyo isaan itti dheekkamu bakka tokkotti bakakkaatiin, bakka tokkotti dheekkamsa biraatiin, bakka tokkotti waa biraatiin gaafa isaan barbadeessu balleessu agarreera. Kutaan lammaffaa uummata Sodoomotaatiin